Jaalalaa fi kabaja isiniif qabnu ibsaa akkam jirtu isiniin jennee nagaa isin gaafanna. Kun sagantaa safuu seeraati. Qopheessituun sagantaa kanaa Zinnaash Olaaniiti. Har'as qabxilee adda addaa kan of keessaa qabu sagantaa safuu seeraa qabannee dhiyaanneerra. Daawwattoota keenya yeroo garaagaraa dhimmoota irratti mari'achuu qabnu kaasnee inaasofna. Har'aaf gara waajjiraalee mootummaa tokko yeroo deemtan waan isin taajjabdan adda addaa jiraachuu danda'a. Anis waan hin taajjabeen qaba. Waajjira mootummaa kana jedhee maqaa isaa isinitti himuu yoon baadhees isin anis argeera akka jettan shakkiin qabu isin mudata jedhee waan yaadu. Tajaajila uummataaf waajjirri kennu tarii biiroo sana keessatti wanti jiraachuudha malu bakka namoonni keessatti keessummeeffaman jechuudha. Laaptooppii yookaan diskitooppii yookaan haardi diskii filaashii waan adda addaa ta'uu danda'a. Garummoo meeshaalee mana keessaa kan akka jabanaa, shiinii, distii, biradistii, sochoostuu, ittoo, shunkurtii, haaduu kan irratti shunkurtii muran maktafaa. Kana yeroo argitan kichinii eenyuun dhufee jettanii isinitti naanna'een beeku. Anaan kan na mudatisa. Asii qullubbii muraa, asii sochoosaa, asii buna dhiqanii kaa'aa biiroo keessatti nama keessummeessuun ija kootiin hin arge. Kana jechuun itti gaafatamummaa isaanii akkamittiin akka isaan bahachaa jiran kan mul'isudha. Kana malees immoo isin uffata ittiin waajjira deemuudha mana keessanitti hojii gola keessaatti hojjettanii ofirraa baastanii uffata waajjiraa uffattanii baatan yeroo isin waajjira sana deemtan akaakuun qullubbii, akaakuun zayitii, akaakuun bunaa, akaakuun ittoo jechaa deemuuf jechuudha. Kana irratti immoo namoonni iddoo isaan taa'anii keessummeessaman sun iddii meeshaalee mana keessaan guutame akkamitti akka keessummeeffamanis namatti bitaacha. Kana irratti ittoo sochoosaati kan isheen na dubbiste. Asiin murti asiin sochoosti. Kanan barbaadee ture na yoomidha kan akkas ta'e maarree ta'etti na dubbisti. Waanuma mana keessaa namoota yookaan ittoo iddirii yookaan kan afooshaa nama sochoosaa jiruun dubbisan se'e malee nama waajjira dhufe iyyuu natti hin fakkaanne. Kanaaf isa kanarratti an hogganaas barbaadeen dhabee dhaqeetti himuudhaaf waajjiraaleen mootummaa tokko waan akkasii kana kanneen hojjetan jiru. Maaliif achitti shaayiin danfaa, maaliif achitti bunni danfee keessummaaf dhiyaataa miti innis taanaan iddoo qabaachuu qaba waan ta'eef garuu immoo mana waajjira mootummaa mana ittoon itti hojjetamu gochuun xiqqoo ishee namatti ulfaata waan ta'eef inni kun na ilaallata, isin ilaallata, si ilaallata, ishee isin ilaallata waan ta'eef hundumti keenya maaliif waajjira kana mana ittoon itti hojjetamu yookaan immoo kushinaa yookaan immoo kichinii yookaan maadbeetii maaliif gootee jennee gaafachuun nurraa eegama waan ta'eef warri kana hojjetan hoogganaan qabu manichi hoogganaan qabu biiroon sun maaliif irra deemtanii ilaaltan. Kanaafuu kanarraa akka of qusattan jecha isinis immoo yeroo argitan dhiisaa jettanii itti immoo akka qabdan kanuman taajjabeedha. Kun immoo seeraan ala waan ta'eef seeraanis nama gaafachiisa. Keeyyata isaa yeroo taanutti isinitti hima malee. Tole amma gara odeeffannootti dabarraa. Odeeffannoon keenya har'aa maal of keessaa qaba laata? Walumaan haa daawwannu. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin namichi xiyyaara caccabse adabame. Trevor Yaaqoob geessa ganna 30 yoo ta'u jiraataa biyya Kaalifoorniyaati. YouTube irratti qabiyyeewwan qooduun beekama. Yaaqoob YouTube isaa irratti daawwattoota baay'ee argachuuf jecha xiyyaara isaa kan dhuunfaa balaliisaa osoo jiru paaraashuutii fayyadamuun keessaa utaalee lafa qubachuun xiyyaarichi akka kufee caccabu godha. Yaaqoob xiyyaarichi balaa isa mudateen caccabuu isaa boordii nageenya geejjiba biyyaalessaaf gabaasa. Guyyoota muraasa booda viidiyoo wayita xiyyaara keessaa utaalee ba'u akkasumas yeroo xiyyaarichi caccabu agarsiisu toora YouTube irratti maxxansa. Daawwattoota miiliyoonaan lakkaa'amanis argata. Haa ta'u malee poolisiin biyyattii kaameeraa xiyyaaricha keessa ture yeroo ilaalu dhimmichi balaa osoo hin taane beekaa xiyyaarichi akka caccabu gochuu isaa irra gahuun kanaafis Trevor viidiyoon isaa daawwattoota baay'ee akka hawwatuuf gochicha raawwateera. Kana malees qabeenya mancaaseera akkasumas sababa xiyyaarichi itti caccabe dhoksuun hojii qorattoota irratti danqaa uumeera jechuun himanni irratti baname. Manni murtii biyyattii Trevor Yaaqoob balleessaa raawwateera jechuun hidhaa ji'a 6 itti murteesseera. Maddi Sky News. Odeeffannoo keenyatti aanuun namichi ollaa isaa jeeqe adabame. Jiraataan biyya Baarseloonaa tokko yoo xiqqaate waggoota 5f muuziqaa elektirooniksii sagalee guddaa qabu halkanii fi guyyaa yeroo taphatu olloottan isaa nu jeeqeera hirriba argachuu hin dandeenye jechuun himatameera.
himatamaan kun ollaa isaa fi akeekachiisa poolisii irraa kennameef tuffachuun gocha isaa kan itti fufe ta'uu isaa ollaan hundi isaanii mana murtiitti ragaatti ba'aniiru. Ollaa keessaa tokko hirriba dhabuun dhukkuba alzaayimerii jedhamuun qabamuu isaa mana murtiitti dubbateera. Manni murtiis himata itti baname kana ilaaluun himatamaan kun muuziqaa sagalee guddaa qabu kanaan olloottan isaa jeeqamaa akka jiran otoo beeku gocha kana beekaa raawwachuun ollaa kee jeeqxetta jechuun hidhaa waggaa 1 fi ji'a 3 akkasumas ollaa isaa fi miidhamtoota sagalee kanaan jeeqamaniif beenyaa yuuroo 18,000 fi adabbii yuuroo 2,160 akka kaffalu itti murteesseera. Seerri jeequmsa sagalee nama adabsiisu biyya keenya keessas jira. Odeeffannoowwan kanneen kan qindeessite Beeteleem Baayisaatti kan isiniif dhiyeesse Angeediyoo Miikaa'elee qophiiwwan safuu seeraatti fufuu turtii gaarii. Daawwattoota keenya ispoonsarii sagantaa keenya yookaan sagantaa keenya deeggaree kan wajjin hojjechaa jiru Baankii Awaash. Baankii Awaashitti tajaajilamuun buufachuudha. Maarree ergaa isaaniis daawwachaa gara ittaanutti dabarraa kan ittaanu immoo yaada keessan utubaa sagantaa keenyaati. Yaadi keessan har'aa maal of keessaa qaba? Margee tasfaa qabattee dhiyaatteetti nu faana tura. Namoonni ammayyaa'oon bakka hojii isaanii ni jaalatu. Tokko immoo bara waliin deemuuf rakkataniit hojii isaaniitti dadhaboo ta'u. Hojiidhaa isa ba'an dadhabanii galu. Hojii humnaan osoo hin taane gamnummaan raawwachuun dadhabbii hir'isa. Bu'a qabeessa taasiseet yeroos namaaf qusata. Kanaaf immoo ammayyaa'oo ta'uu gaafata. Baankiin Awaash waldaalee liqii fi qusannoo xixiqqaaf IT Solution baasii fi yeroo qusatu misoomsee dhiyeessee jira. Saakos Corporate Business Solution System hojimaata dadhabsiisaa irraa isin baraara. Faayila keessan dijitaalawaa taasisuudhaan hojii keessan isiniif saffisiisa. Amma hojiin keessan ammayyaa'ee jira. Hojimaata boodatti hafaati balbala cufattanii jirtu. Saakos Minicore Banking System itti fayyadamuudhaan hojiilee herrega galmee miseensotaa banuu, bulchiinsa qabeenyaa, galmee liqii fi kenniinsa heeyyamaa salphaa taasifattanii jirtu. Miseensonnis bakkuma jiranii homtuu osoo hin hir'anne hojii isaanii hojjetanii jiru. Isinis maamiloota keessan gammachiistanii yeroo keessanis qusattanii jirtu. Awaash Bank Saakos IT Solution isin ammayyoomsu. Baankii Awaash. Yaada isin nuuf ergitan nuti immoo deebisnee isiniif dhiyeessina. Yeroo yaada keessan nuuf ergitan yaada bilchaataa ta'ee sagantaa keenya gara fuulduraatti kan jabeessu kan cimsu waan hir'isnu waan itti daballu yoo jiraate yaada bilchaataa ta'e akkasiin nuuf ergitan isin yaadachiisna. Barsiisaa Nagaasaa Tolaa magaalaa Jimmaatii qopheessitoota sagantaa safuu seeraa hundulfaadhaa. Sagantaa akkasitti waa'ee seeraa bifa gaaffiif deebiin nuuf dhiyeessitan qophiilee garaagaraa irraa barannu akkasii nuuf dhiyeessuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa galatoomaa nuun jettanii jirtu isinillee ulfaadhaa. Badhaasaa Tulluu godina Shawaa Kaabaa Aanaa Mulooti. Hojii boonsaa hojjechaa jirtu qopheessitootni marti ulfaadhaa waa'ee qotee bulaa irratti utuu cimsitanii barsiistanii. Fakkeenyaaf qotee bulaan tokko seeraa fi mirgaaf dirqama isaa baree qabeenyaa isaa eeggatee akka jiraatuuf cimsitanii osoo barsiistanii kan jedhu yaada nuuf laattanii jirtu. Gara fuulduraatti kan itti yaadnu ta'a yaada keessaniif ulfaadhaa. Taaddaluu Gosaa godina Harargee Lixaatii guddaa galatoomaa qopheessitoota sagantaa safuu seeraa. Hawaasni kamiyyuu seeraaf safuu malee jiraachuu hin danda'u. Osoo seerri hin jiraanne maaltu akka ta'u tilmaamuun namatti ulfaatu jettee jirta. Yaada keef guddaa galatoomi. Miikaa'el Sooressaa Wallagga Lixaatii sagantaan safuu seeraa hedduu barsiisaadha. Yaadi ani isiniif qabu garuu namoonni yaadaaf gaaffii qaban kallattiidhaan osoo gaafatanii nuun jettanii jirtu. Gara istiidiyoo keenyaa dhuftanii yaadaaf gaaffii qabdan osoo dhiyeessitanii nuti tola. Yaada kee fudhanneerraa guddaa galatoomi. Boonsaa Mul'ataa Finfinneetii sagantaan safuu seeraa sanbata duraa gammachuu guddaadhaan akka eeggannu nu taasisee jira. Hojii baay'ee bareedaa hojjechaa jirtu akkasumaan cimaatiitti nu fufaa nuun jettanii jirtu guddaa galatoomaa. Abdii Duulaa Finfinneetii Barataa Addunyaa Tasfaayee magaalaa Gimbiitii Leensaa Girmaa magaalaa Adaamaatii sagantaan safuu seeraa sagantaa nu barsiisaa nu bashannansiisaa jirudha. Akkasumaan jabaadhaatti fufaa nuun jettanii jirtu yaada keessaniif ulfaadhaa. Addisaalem Dassee godina Shawaa Kaabaatii Galataa Dalasaa kutaa magaalaa Ekkaatii gaaffiin keessan nu qaqqabeera. Ogeessi seeraa gaaffii keessaniif deebii qabatee kan dhiyaatu ta'a. Yaada nuuf laattaniif gaaffii nu gaafattaniif guddaa galatoomaa. Torbanni kun torban nagaa isiniif haa ta'u sagantaan safuu seeraatti fufaa daawwadhaa. Kan daawwachaa jirtan sagantaa safuu seeraatti daawwattoota keenya Faana Broadcasting Corporate Television Faana irratti yeroo hundumaa sanbataa fi kamisa waaree booda yookaan immoo sa'aatii 11 booda isinii dhiyaata.
irratti yaada keessan dhiyeessuu dandeessu akkasumas immoo gaaffii qabdan dhimma seeraa irratti dhiyeeffachuu ni dandeessu oomishaaf tajaajila keessanis akkasuma beeksifachuu ni dandeessu sagantaan kun yoo isin miliqe FBC Afaan Oromoo sagantaa safuu seeraa jettanii seentanii argachuu dandeessu YouTube irraa walaloos ni qabna har'a gammachiis abdataa qophaa'eera namni maalii jedhee ni gaafata isa dura garuu torban darbee waa kaasnee turre miti gara isaatti dabarra. Namoonni ammayyaa'oon bakka hojii isaanii ni jaalatu. Tokko tokko immoo bara waliin deemuuf rakkataniit hojii isaaniitti dadhaboo ta'u. Hojiidhaa isoo bahan dadhabanii galu. Hojii humnaan osoo hin taane gamnummaan raawwachuun dadhabbii hir'isa. Bu'a qabeessa taasiseet yeroos namaaf qusata. Kanaaf immoo ammayyaa'oo ta'uu gaafata. Baankiin Awaash waldaalee liqii fi qusannoo xixiqqaaf IT Solution baasii fi yeroo qusatu misoomsee dhiyeessee jira. Saakos Corporate Business Solution System hojimaata dadhabsiisaa irraa isin baraara. Faayila keessan dijitaalawaa taasisuu hojii keessan isiniif saffisiisa. Amma hojiin keessan ammayyaa'ee jira. Hojimaata boodatti hafaati balbala cufattanii jirtu. Saakos Minicore Banking Systemitti fayyadamuudhaan hojiilee herrega galmee miseensotaa banuu, bulchiinsa qabeenyaa, galmee liqii fi kenniinsa heeyyamaa salphaa taasifattanii jirtu. Miseensonnis bakkuma jiranii homtuu osoo hin hir'anne hojii isaanii hojjetanii jiru. Isinis maamiloota keessan gammachiistanii yeroo keessanis qusattanii jirtu. Awaash Bank Saakos IT Solution isin ammayyoomsu. Banki Awaash. Safuu seeraa daawwachaa jirtu torban darbee waa isiniin jedheen ture miti waan akka gaaffii wayii tokko isinis mana keessan teessanii akka abbaa seeraatti yookaan akka ogeessa seeraatti maal yaaddu jedhee kanan isin gaafadhe isin yaadachiisuuf. Seera maatii Oromiyaa keessatti keewwata 33 xiqqaa tokko jalatti akkas jedha. Dubartiin tokko abbaa warraa ishee wajjin eddii waliiktee booda guyyoottan 180 booda malee heerumuu hin dandeessu jedha. Maaliif jedhe? Maal yaaddu isin? Mee mana keessan taa'aati akka abbaa seeraatti yookaan immoo akka ogeessa seeraatti of ilaalaati gaaffii kanaaf deebii deebisa torban deebii keessanii wajjin wal argina. Anis deebii qaba. Isinittan himu. Jedheen ture. Isinis waan garaagaraa jettaniittu sasin jettan sana deebisee isinittin himu isinuu beektu. Garuu immoo anis deebii qabadheen dhiyaadha akkuma jedhetti har'a ogeessa seeraa wajjin as beera. Ogeessa seeraa moo gaazexeessaan siin jedha siin akkasaa wal laalleen boo. Lamaanuu. Obbo Shatuu Balaayi kanaan duras gaaffilee siin gaafattan isin ibsaa ture. Har'as immoo dhimmaan torban darbe kaasee gaaffiisaa qabadheen dhiyaadha jedhe sana dhimma seera maatii Oromiyaa keewwata 33 xiqqaa takka jalatti dubartiin takka abbaa warraa ishee wajjin eddii waliiktee booda akkuma isaan duratti dhagaan sana jedhee kan inni kaa'ee maaliif akkas jedhee maal yaadduu jedheen ture maal yaadduutu hin ta'in seerichi maaliif akkas jedhee isa jedhu irraa kaanaa jechuudha muusii wajjin. Dhugaadha seerichi waa baay'ee yaadeera jechuu dandeenya. Duudhaaf safuu uummata keenyaa tilmaama keessa kan galchedha. Kunis rakkoo abbummaadhaan wal qabatee jiru sun hiikuudhaaf jedhamee yaadama. Dubartiin tokko guyyaa 180 turuu qabdi jecha. Erga abbaa manaa duraanii wajjiniin waliiktee booda. Sababni isaatis maalinni abbaa manaa biraa gaafa heerumtu ulfa garaatti baatee fuutee deemuu dandeessi jechaadha. Abbaan manaa haaraa inni lammataa dhufe sun immoo hankiyyaa han jedhu san gaaffii dhiyeessuu malaa jechaadha. Maaliif hankiyyaadha. Yookiin immoo hankooti. Daa'imni kun hankooti. Hansaatuun ta'e immoo? Maal isaa godhu? Kana mirkaneeffachuu qabda. Maan namoosuma ofiisaa ulfeesse iyyuu waan komitee dhee ganaa oola. Inni immoo kan isaa kan hin taane kan kooti maaliif jedha? Gaa'ela keessatti kaa'ama. Gaa'ela keessatti daa'imni gaa'ela keessatti dhalatan han warra gaa'elaati jedhamee yaadama. Abbaa manaa fi haadha manaa gaa'ela san keessatti jiran sanitu abbaadha jedhamee tilmaamama jechaadha. Daa'imni tu abbaa warraa mana jiru dhalate kan abbaa warraa isa mana jiru sanaati. Kan abbaa warraa mana isa jiruutu jedhameetu tilmaamama jechaadha. Kanaafuu rakkoo akkasiidhaa akka hin dhufne inni haaraa fuudhee hankooti jechuu mala inni duraan hiikees immoo hankooti lakkii numaa ulfooftee deemtee yaada dhukaasuu mala waan ta'eef seerichi tilmaama kana fudhateetu maal godhee guyyoota 180 akka turtuu godhaa jechaadha. Kana keessatti maaltu beekamuu danda'a? Garaasii keessatti yookiin immoo ulfaawoo taate wanti kun beekamuu danda'a jecha. Ji'a san keessatti ulfisuun ji'a san keessatti ulfisuun beekamuu danda'a jechaadha. Yoo kun qulqullaa'uu danda'e yoo kun beekamuu danda'e heerumuu dandeessi jechaadha. Guyyoota 180
eeguu dhiisuu dandeessi jechaadha. Daa'imti sun heddii abaluun isaa beekame yookiin immoo heddii mul'ate booda yoo ulfaanis deemte kan isa kanaati akka jedhamuufi seeraan akka beekamu falmii akka hin faafame. Inni guddaan abbummaa rakkoo abbummaadhaa dhufu san hiikuudhaaf akka namaa tolu jechaadha. Mucaan garaa jiru sun maal mucaa ta'e ragaa ta'e no? Ragaa ta'e. Kanaaf rakkoo abbummaa isaan gidduutti uumamuu malu hankiyyaa gaaffii jedhu san hambisuudhaaf akka namaa tolutti dubartiin tokko guyyaa 180 turuu qabdii hin jedhu seerri tilmaama kaa'ee jira jechaadha. Ani immoo yeroo dubbises namoonni baay'eenis yeroo kana dhagaan maaliif dubartii qofaa jedhee maaliif dhiira hin jenne wal fuutonni maaliif hin jenne waan jedhu kaasu waan ta'eef kanaaf egaa dhiirri irratti hin beeksisu waan ta'eef dubartiitu garaatti baata waan ta'eef kana jedhe jechuudha. Egaa kun naturally yookiin immoo uumaadhaan dubartiidhaaf wanti kenname maa'inni garaatti baatanii daa'ima kennuudha jechaadha. Kun waan uumaadhaan kennaa addaa dubartootaaf kenname kana immoo dirqama baachuu kan qabu eenyudha dubartiidha waan taateef dirqamni kun ishiitti kennameera. Ishiin immoo wanta kana hanga mul'istutti dirqama kana immoo hanga baattee adda baaftutti ishii irratti gatameera. Dhiirri immoo waan akkuma teette san wanta sarratti beeksisuu jiraachuu dhiisuu mala waan ta'eef bariitusaa nama biraa fuudhuu danda'a jechaadha. Amma kana keessatti eenyuun fayyaduuf seerichi kan inni akkas jedhe? Mucaa fayyaduuf moo abbaa fayyaduuf moo dubartii kana fayyaduuf kana? Inni dursaa daa'imadha. Daa'imni dhalatte tokko mirga abbaa qabaachuu qaba jechaadha. Abbaan isaadha beekamuu qaba. Maqaa abbaa isaatiin yaamamuu qaba jechaadha. Yoo kun hin ta'in wal dhabbiin jira taanaan rakkoodha waan ta'eef mirga abbummaa kana mirkaneessuudhaaf akka namaa tolutti daa'imni dhalatte kun immoo abbaa isaa beekee abbaa isaa san jalatti guddachuu qaba. Isaan yaamamuu qaba. Kunuunsi biraatis taasifamuu qaba. Yoo du'e illee isa dhaaluudhaaf akka isaa tolutti abbaa isaa sirnaan beekuu qaba jedhamee waan yaadamuuf. Abbaa isaa sirrii? Sirriidhaa beekuu qaba jechaadha. Boruuf taanetti immoo rakkoon biraadhaa akka hin dhalanneef jechaadha. Daa'ima sanaaf jedheetu jechuudha seerichi. Tokkoffaa daa'ima saniif lammaffaa immoo wal fuutota gidduuttis rakkoon akka uumameef jechaadha. Ishiin erga gaa'ela duraanii san hiiktee gaa'ela lammataa gaafa ijaartu daa'imni kun eessaa dhufe yoo gaaffiin akkasiidha akka hin uumamneef seerichi kana kaa'eera guyyoota 180 erga kaa'een booda hin beekamaa jechaadha. Ulfi jiraachuu fi dhiisuudhaan hin beekamaa jechaadha. Kanaa booda heerumuu dandeessi jechaadha. Ani immoo mirgi dubartootaa hin dhiibamne asirratti akkamittiin dhiirri sun yookaan immoo abbaan warraa sun har'a hiikee bor fuudhuu danda'a jechuudha borumtaasaa. Dhugaadha. Isheen immoo guyyoota 180 yeroo turtu mirgi ishee hin sarbamne mirga isheetti hin buune seerichi isheef waan isaa loogiin fakkaatu yookaan immoo haala addaan exceptional wanti jedhamu sun homaa wanti ta'e hin jiru. Ni jira amma guyyoota 180 eeguu dhiisuu dandeessi fakkeenyaaf. Mana yaalaa dhaqxee qorannoo erga gooteen booda ulfi garaa ishii keessa kan hin jirre yoo ta'e ragaa san dhiyeessitee heerumuu dandeessi jechuudha. Kabraa immoo abbaa manaa kanuma duraanii sanitti deebitee heerumti taanaan innis guyyoota 180 eeguu hin qabdu jechuudha. Kanaaf dhimmoonni akkasiidhaan hin jiru waan ta'eef. Akkam kun immoo? Abbaa manaa ishii kan duraanii sanitti deebi'uu dandeessi. Inni immoo guyyoota meeqadha? Guyyaa meeqa yoo ta'e? Guyyaa meeqa yoo ta'e rakkoo hin qabu walitti fayyaniiru jechaadha jarri kun. Isa gidduutti amma isaan amma isheen ala baatee deebite sanatti ala baatee inni jiraachuu dhiisuu danda'a. Yoo jiraachuus danda'a garuu abbaa manaa kan duraanii sanitti deebite taanaan guyyoota kana akka eegdu hin tilmaamamu. Duraanis sumarraa hiikamtee baate ammas immoo isumatti deebite waan ta'eef seerichi kana kaa'eera. Seerri ishiin dirqisiisu jecha abbaa manaa kan duraanii yookiin immoo qorannoo wayii goote erga qoratamteen booda ulfi jiraachuu fi dhiisuudha. Cheek erga gooteen booda abbaa manaa biraa heerumuu kan dandeessu ta'uudha seerichi hin kaa'e. Kanaafuu mirga isheetti hin buune? Mirga ishii haala ittiin bu'uu danda'u maanni egaa uumaadhaan dubartiidhaaf wanni kenname garaatti baachuu kennameefii jira jechaadha. Waan uumaadhaan kennameef imaanaa dubartootaaf akkaataa kanaan kenname kana immoo bahuuf dirqama kan qabu dubartiidha waan ta'eef mirga ishii waan dhibe wayii kan fakkaatudha. Garuu immoo inni guddaan ijoolleen gaa'ela keessattis haa ta'u gaa'elaan dhalatan rakkoon akkasiidha gara fuulduraatti abbaa isaanii odoo hin beekin guddatan yookiin immoo jiraatan sun gara fuulduraatti mirga isaanii irratti miidhaa kan fidu waan ta'eef mirga dubartii kanaa bifa kanaan hamma ta'e sarbuudhaan rakkoo toora kanatti mul'atu salphisuuf na gargaara jedhamee yaadama. Safuu duudhaa jirus immoo seerichi tilmaama keessa kan galche ta'uusaa wanti hubachuu dandeenyu ni jira. Dubartiin tokko akkuma ammas hin jenne abbaa manaa duraanii sanitti deebi'uu haalli ittiin dandeessu carraan ittiin deebi'uu dandeessu illee jiraachuu mala waan ta'eef
ji'a jaha wayii yoo teesse qalbii deeffattee kan duraa sanitti yookiin abbaan manaa yookiin isiin qalbii deeffatanii haalli ittiin walitti dhufuu danda'an illee ni jira waan ta'eef duudhaa kanallee kabajuudhaaf akka namaa toluuf. Tole gaasinii deebi'eera jennee yaadna daawwattoota keenya gaaffiin ka'ees deebiinsaa kunooti. Ogeessa seeraa obbo Ishatuu Balaa guddaa galateeffanna deebii nuu deebisee kanaaf sinoo gaaffii kana fakkaatu maal qabdu? Wanti xixiqqoo fakkaatan garuu immoo hawaasa keessatti guyyuu raawwachaa oolan kun sin barbaachisu waan ta'eef sagantaa safuu seeraa moo hubannoo seeraa gabbisuuf waan ta'eef kan inni hojjetu. Isa kana isinis gaaffii kana fakkaatu kan biroo yoo qabaattan gara keenya fiddanii ibsa irratti laachuu dandeenya. Galatooma. Ulfaadha. Nagaan sin gaafadha nagaarraan jalqaba inni sin eegdanis beeka sin qaqqaba hanga mariifattees biran darbu taree nagaas akka feetan anis beeka baree kanaaf nageenyi koo inni hundumaa caalu bakka jirtanitti dhufee sin dhaalu lagaanis sin hin qoodu wallaggatuun jedhin shawwaa hunduma keessaniifuu nageenyan siniif hawwa nama jechuun maaliidha mee hiikaan namaa maali isa uffatee deemuudhaa suufii gatiinsaa qaalii nama jechuun maali reenatti mihiikaa sirrii moo sagamoo qabuudha yookiinis immoo birrii tariisa appaartaamaa ijaaree qabu viillaa konkolaataadhaan malee hin beekne deemsa miillaa tarii isa biyyasaaf yeroo hundaa fiiguudha moo saga nama ijaaree galgala immoo diiguudha nama jechuun maali ree sin gaafadha yaa turu namni gosa meeqaadha addunyaarra kan jiru inni tokko waan gaarii kan dhalootaaf kuusuudha tokko immoo fayyaa keetti kan boolla si buusuudha nama jechuun maali ree anaaf hin galle waansa nama jechuun maalidha hiikni sirriif dhugaansa jettee yaaduu dandeessa lagaa lagatti ceetee abaluun kun namadha jechuun waan salphaa seete namni meetiraan miti kan inni ittiin safaramu eenyummaan nama tokkos kan inni ittiin baramu qabeenya gatii guddaa yoo qabaatte illee meeti namummaa kee kan ibsu dhalootaaf ta'uu keeti. Eeyyee namni akkasii kan tilmaamtu har'aa kee utuma gaarii yaadduu kan jibbanis argaa kee har'a jibbamuun kee kun sitti hin fakkaatin badii bor kabajamuun jirta atin gaddin gammadi hirruu kan kee lakkooftee in ilaalin duuba kee utuma har'a beeloftuu arguuf jirta quufa kee warra si tuffatanii sirra tuulanis dhagaa jaalalatti agarsiisi isaaniif yaadi nagaa gaarummaa har'a jettee of hirkaa qabdu hati ammeenyatti hin dabalin akka inni hin namneef gatii akkuma kee kaleessaa annaman ta'u tarii jettee of hin tilmaamin nama ta'uu kee bari eeyyee kanan sitti himaa kanan si gorsa turu nama ta'uu kee baruuf kanuma dhugaan jiru hiyyeessa homaa hin qabne yoo taates nama deegaa nama ta'uu kee qofa baruu keen sirraa eega konkolaataas bitattee yommuu qabattus marii isa miilla hin qabnellee nama ta'uusaa bari mana gaariis ijaartee yoo qabaattellee soofaa nama ta'uusaa bari isa uffatus moofaa ofii keetis filattee nyaattus bargariif keekii haxiqqaatu guddatu kabaja namaa beeki hiree waaqni siif laateen har'a argattus carraa borii ni jijjiirama hin beektu guyyaan har'aa kanaaf fageessi yaadi akka jiru guyyaan borii annaman ta'un jedhin tarii waan dhabdeef horii qabeenya uumaa keetii isa siif caalu gatii bakka uumaan si kaa'ee gaduuf hin buusin ati dhalootaaf gaarii yaadi hojjedhu waan qajeelaa biyya keef bu'aa buusi biyyattiin ta'in eelaa wanta ofii kee barbaaddu ollaan kees qaba fedhii kanaaf isaaniif illee ta'uufii qaba jedhi yoos maqaa ati hin qabneen si waamu sirra tuulee soba dhugaan fakkeessu an babbareechee kuulee yoo har'a gaarii goote hojiin kee si dhaadata galmee seenaa isaa irratti dhaloonni si yaadata galatooma. Namoonni ammayyaa'oon bakka hojii isaanii ni jaalatu. Tokko tokko immoo bara waliin deemuuf rakkataniit hojii isaanitti dadhaboo ta'u. Hojiidhaa isa hubaan dadhabanii galu. Hojii humnaan osoo hin taane gamnummaan raawwachuun dadhabbii hir'isa. Bu'a qabeessa taasiseet yeroos namaaf qusata. Kanaaf immoo ammayyaa'oo ta'uu gaafata. Baankiin Awaash waldaalee liqii fi qusannoo xixiqqaaf IT Solution baasii fi yeroo qusatu misoomsee dhiyeessee jira. Saakos Corporate Business Solution System hojimaata dadhabsiisaa irraa isin baraara. Faayila keessan dijitaalawaa taasisuudhaan hojii keessan isiniif saffisiisa. Amma hojiin keessan ammayyaa'ee jira. Hojimaata boodatti hafaati balbala cufattanii jirtu. Saakos Minicore Banking System itti fayyadamuudhaan hojiilee herrega galmee miseensotaa banuu, bulchiinsa qabeenyaa,
galmee liqii fi kenniinsa heeyyamaa salphaa taasifattanii jirtu. Miseensonnis bakkuma jiranii homtuu osoo hin hir'anne hojii isaanii hojjetanii jiru. Isinis maamiloota keessan gammachiistanii yeroo keessanis qusattanii jirtu. Awaash Bank Saakos IT Solution isin nama yoomsu. Baankii Awaash. Dhangaa nuti har'aaf jennee isinii qopheessine kan ammammaatti dhamdhamtan fakkaata. Waan wajjin turtanii dhangaa keenya dhamdhamtaniif guddaa isin galateeffanna. Torban sagantaa wal fakkaatu walitti deebina kan isiniin jennu Mulugeetaa Nuurilliin, Geediyoon Mikaa'el, Daraartuu Bushaa, Margee Tasfaa akkasumas Beeteleem Baayisaa fi qopheessituun sagantaa kanaa Zinnaa Sholaanii hanga torbanitti nagaa fi jaalalaan turaa isiniin jecha kan har'aaf nagaatti.